Atiyoo ofillee fayyanne. Nadagagaa ofillee yoo fayyanne warra keessan fayyaduu dandeessa. Haxxii sabboontuu baatee sarara diimaa irra jira. Sarara diimaa irra jira. An dhugaa siima mu'attiin karaa kutteerti. Mu'attiin qabamtee jirti. Nama biraatitu fudhachuu deema. Kun hundi xumuramee jira. Anna siyyaa obbolummaa. Na dhageeffadhu waa. Kokkolfi. Waan jedhan. Dhagaye shaayyoo nama jiraachuuf sabboontuu irraa fagaachuu dandeessa. Jiraachuuf sabboontuu irraa fagaachuu dandeessa. Du'uufoo sabboontuu dhiyaachuu. Walumaa galatti na jala deemte jechuudha walumaa galaan kuttaaf. Si jala deemuu miti. Boollatan ta'e dura qotadhuu gahiitii sabboontuu lafan deemii. Hin qaba boollee hin jaahiza. Rakkoon qabatan na jala deemte waan deemtu walumaa galaan. Ka du'iinsa kiyyaadhiis waan jiraadhuuf hin qabu wayyoo isii guddaa. Haala sabboontuutii miti mu'attiin abiraatti qabateera biraa dhaabadhu si miidhaa rafa. Afaan Oromoo kun si galuu hin mucayyoon nama biraatitu jala jira dhossee fudhachuuf deemaa hiriyyaa kiyya irraa dhaabadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya jirtu bakka isin jirtan nageen haa jiraatu. Hadda ammoo mata dureelleen dheersu dafeetum gara yaada kiyyaatti achi bobba'aa jechuudha. Abdii waamee daqiiqaa takka keessatti waan harkaa qabdu lafa kaayi osoo uffata yoo ofirraa qabaatte ofirraa hin baasin yoo hin godhatin ammoo qullaa kootu daqiiqaa lama keessa inni dhaqqa musiibatu bu'ee jedhee jechuudha walumaa galaanii. Takasawwan takka ittiin himin jechuudha dafii kootti dheerra cufe amma akkuma argitanii warra haadha sabboontuutii fi warra hajjii abdii caaltuu shayxanni guddaan tokko gara kanaa osoo argin dib jedhee ganda sanitti gabbu'ee jechuudha. Guyyuu tokkomaaf tokko wali oofaa guyyuu walumaa galaan dubbii afaan hin beekamne fi dubbii afaan hin qabne wayiitu jidduu jala isaaniitti bu'ee jechuudha. Kanaaf ammoo abdii waamee dafi ammaantii tan osoo uffatan godhatin yoo na dhaqqabe musiibatu bu'ee jechuudha jedheeni itti bilbilee jechuudha. Kanaaf ammoo yeroo muraasa tokko keessa motoraaniin dhufa waan ta'eef ammoo maal jechuun deemaan akkuma dhageettanii illee akkuma quba qabdanii illee anaaf sabboontu wal dhiibnee jirra. Kanaaf ammoo garuu ammoo waan sanii ammoo malafa sana ammoo baay'ee tokko irra deebi'ee haasa'e garuu ammoo har'a abdiidhaan maal jechuun deema. Yoo kasaarellee yoo dhabellee yoo argadlee isii takkatti akhiraa tana jarrabee dhabaa. Kanaaf ammoo mana barumsaa sabboontuun itti barattu dhaqee barsiisotas waa kennee fi warra baasaa isii mana galchusanillee waa kennee fi waliigallee biraa deebi'ee. Kanaaf ammoo bakkas naa qopheessii ammas na jala deemi waliin bakka tokko halli itti goonee bunnaa jechuun deema jechuun maaliif deebuu irra eeguu wayyaa walumaa galaan osoo ittiin akiraa walumaa galaan yaali ittiin akiraa yaaluu qaba jedheeni walumaa galaan ammoo na wajjin deeme jechuun deema. Kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyya garuu ammoo naal jedha na wajjin deema ammoo haadha sabboontuu jala goree kaan inni jarruu wallola qabanii yookaan qadiyyaa biraa nabbanti jedhee na biraa hafamu waan inni jarullee kan waliin laalu ta'a jechuudha. Guyyaa muraasota booda durallee tanan turallee waan jedhee waan tokko jedhee narra daddalagee achi as ammoo yoo keessa naa himu akkuma ani itti onnadhee miicoo sin dhiibneef siin jedhe malee uumaan jira naan jedhee ture jechuudha. Kama keessaa qabduuf kama dhiisuu deemtuuf hamilima keessa laaluu fi naan jedhe jechuudha walumaa galaan. Kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kanaaf maal hiriyyaa guyyaa rakkoo san eenyu kana bira dhaabatan hajjiillee booda takkuma takkaan itti bilbiluu deema sayitoon silaaf osoo hin jiru sadiin sun summaniitti deebina jechuudha. Silaa dura nama saahiba baay'ee qabna kuuwwan babbadee dhumatee walumaa galaan jechuudha. Bismillaahi rahmaani rahiim abdii irraa eegalaa isinitti illee dheeresse mata duree dheeressiteen jedhina. Salaamu alaikum warahmatullahi. Telefoona laba akkaa yaa akimaa na waan ta'e telefoona laba akkaa waan nammaa telefoona natti meree kophaa jirtan maa telefoona yoo natti kitaabni kun waan jedha beekte waan fedhe ajiru na ragaa dhageeka aduun aaqil khayru min sadiiqin jaahil jedha. Sadiiqa wallaalaa saahiba wallaalaa irra aduwwii aqlii qabu iyyaa anatu aduwwii ani saahiban aqli yaa akimaali na waan ta'e natti meree maal hojiin qabdu yaa abboo garuu imaana deemu naman na eegaa jira. Muhimmaa dawlaa deemu muhimmaa osoo waan takkan tursiisu anaaf si qofamu nama dabalannee deemnamoo waan xiqqoo narra yookaan beekumsa qaba waliin kalaa mucaa kun jedhee si waamee abbaa telefoona harkaan lafa akka maali beekumsi jedhe maali yaani ansi mareechuu fi jedhe beektee akka dubbii ishina mareedhu maali beektaa aboona si madagaa nama biyya meeshaalee gurgureera kanas waan qabu guutuu gurgureeti. Kalee warra madrasaa sabboontuu itti baratu san dhaqee waa cinaa irraa kennee fi namticha baasa oofullee taksiis waa kennee fi beella waliin qabne hadha sa'atii haganatti jedhee daqiiqaa haganatti hin tariin jedhee kamaali sabboontuu naa fiduu deema mucaan yaman keessaa dhaba ta'uu deema bo'o mucaa afaan oromooti dafi dassii madaqeeqa nassii madaqeen kolfin yaanii kolfitullaa rakkoon qabu amma nama naa qopheessitee nama tokko naa qopheessituu barbaada takka jedhe ammoo binafsal waqtitti
Nama ofii dabalee fakkeenya waan kana akkamitti asii baasaa amma manguddumaallee ergachuun barbaadu jaarsummallee ergachuun barbaadu fixachuullee barbaadu yaa keenarraa himuna. Asii jirti. Akkam jetta? Sabboontu fudhachuu qophoofte jira. Mana barumsaa isiin itti barattu. Yaa akii barsiisota ayyuu waa kennaa michayoo kun obboleetti intala obboleetti. Sababni barsiisota waa kenniteef maal? Barsiisonni sababii waan barsiisota waa kenneef michayyoo haa iktibaara qabda jedhii tursiis jedhee nanas hima. Hagaan waa hunda qopheessee dhufutti. Iktibaara qabdanii maal jedhanii jamaa guutuu tursiisuu deeman namsalooti. Tamam maqlaa jabaatti kenne. Taaksiillee axxalee waatu axxalee jedhee suutuma. Dhiibaa jedhee nan karaa irratti jechuudha. Yeroo jala fuudhan. Tole barsiisonni akka tursiistu goote. Ati fuutee eessa geessita? Anuu. Ake ba'uunii deemas maal? Tamam eessa geessita? Ati sanaa keessa na baasi bas. La dura eessa geessita? Mee amma eenyu waliin beellamanteerta eessa geessuuf eenyu waliin beellamanteerta? Uummata kanan tokkochuun barbaachisu waan kana qophaa si tokko jedhameedhaan. Yoom baasta? Har'oo bismillaahi madrasa gabbaanan taaksii qabadhee taakii makiinaa san tuufinas looktitti nu achiin gaazii guuttadhanii bakka mushawara keenya biraa nu geessa. Telefoon amma namticha baasaa qabatteertu. Kennee sanii lewa. Telefoona isaa qabdaa? Telefoonas qabaa kenneefis. Telefoona isaa fidii. Ardine koo telefoona isaa maasiif fidaame. Telefoona isaa fidii sin jira waraana. Telefoona maaliif si kenna koo? Kana Musxafan habibi. Maaliif dhala maaf si kenna rete boo? La telefoona shufeertichaa na kenni sin jedheemi. Aboo amma kasaniitiin. No anamma bar waan biraa siin hin jenne amma hin godhin siin hin jenne bar telefoona shufeertichaa as kenni. La telefoona namtichaa waliin si kenna argine. Fidii telefoona shufeertichaa. Akka telefoona namtichaa dhiisa moo? Yaa akkee wayii si gaafadhee telefoona shufeertichaa as kenni. Boona argine. Ani telefoona. Amma nama wajjin deemtu mana qarqaartama nan qarqaarta. Amma si qarqaaraaf sin qarqaaruu sun dubbatin lakkoofsa telefoona namtichaa naa kenne hookaa targaa isaa. Isaa kiyya qabatee yaa kisii bilbilee mana dhufee si fuudhee mana hin qabanne walumaa kanaan. Targaa makiinaa hoo? Nah, kau cuci tahu benda warna jelah hati mau warna deh mau malah pun terjemah aruf na awal dia nak berkacu dia mau mutar ke sana dah. Sampai kapan? Pen. Isin. Amma kena ni suami malah amma kappa pun hawa sofata tu komplatin. Muyatir. Misalnya amma gurgurera wan toko kamu kamera pasti berarti isu dia meo wan toko gurgurte nu ergita kamera apa? Amma lagi kelas tamam amma si wajjin dia mah. Anak kofa miti. Nama beralih si debala. Akasi wan nama kini tenalen kini tamri. La ilaha illallah. Abo wan kabutu fudhattaati fa'a nu manne koo mana jigee wanni ta'e arginaan. Dhageeffadhu obboleessa kiyya. Amma tabaaf siin jedheen. Obboleessa kiyya jiruu ta'e of hin balleessin. An dhugaa tanas yaa obbolummaa tiyya ifa hin beektamre. Jiraachuu gana addunyaa tanarra daa'imati gana. Anima. Na dhageeffadhu qaba. Na dhageeffadhu sitti maa. Ati gana daa'ima. Maaliif jiraadha? Amma dubbii dhagahi baan dhoogan gara dhoogan malee. Na dhagahi. Amma ofin balleessin, ofin ajjeesin, jiraadhu. Eenyu ajjeesin? Ati yoo ofillee hin fayyadne. Eenyu ajjeesin? Na dhagahaa ofillee yoo hin fayyadne warra keessan fayyaduu dandeessa. Eenyu ajjeesaa? Kaxxii sabboontuu baatee sarara diimaa irra jirti. La eenyu ajjeesin? Sarara diimaa irra jirti. An dhugaa siima mu'attiin karaa kutteerti. Mu'attiin qabamtee jirti. Nama biraatitu fudhachuuf deema. Kun hundi xumuramee jira. Anna siyyaa obbolummaa. Na dhageeffadhu waa. Kokkolfi. Waan dhagahi bishaan yoo nama fudhatu kolfisiisaa nama fudhataa jedhan. Bishaan kolfisiisaa nama nyaata jedhan. Akkuma sani kokkolfi. Tamam. Wanni si kolfisiisu hin jiru. Mucayyoo nama biraa harka jirti. Yaani dhaan mana haadhaa jirti malee waan haati godhaartuuf mucayyoon tuni siillee baatee nama biraatitu waan hunda xumurateera. Haadhaan waliin wanni haasaniif hin jiru. Wanni itti waliin illee haasaniif hin jiru. Waa hunda an keessa hin jiru. An garuu dhageeffadhu na hiriyaa kiyya. Kanaafuu mucattii haati yoo itti dhaqani waan balaa buustuuf jecha mucattii nama biraatiif fudhachuuf jala jira. Mucayyoon amma jaartii teetii miti. Jaartii namaati. Duraa osoo kaadhimadhu siin jennee halkan guyyaa si kadhannu. Boru iftaan abbaan haa dhufu akkas haa ta'u hidha haa ba'u maal osoo jettu kun hundi uumama. Amma jaartii namaa irratti namni jaartii namaa ija keessa laale rasaasa malee hundi. Eenyu jaartii namaa? Sabboontu. Fudhachuuf deeman. Aboo sila waan. Sabboontu samoonii kana fudhachuuf deemanii. Eenyu fudhatu? Kama maal goota ija keetiin nu ganaa argita. Akkas taanaan qabri maganna kaayaa maal godhanii jira. Anama bara filannoo sii kaa'e jiraachuuf sabboontuu irraa fagaachuu dandeessa. Jiraachuuf sabboontuu irraa fagaachuu dandeessa.
duufo sabontu dhiyaatu. Walumaa gala ati jalan deemtu jechuudha walumaa galaan kuttaaki. Si jala deemuu miti boollatan ta'e dura qotadhuu gahiiti sabontu lafan deemii. Hin qaba boollee hin jaahiza. Rakkoon qabata mana jala deemtu man deemtu galaan ka du'iinsa kiyyaadhiis waan jiraadhuuf hin qabu yoo isii bulchaa. Haadha sabontuutii miti muwattiina biraatti qabateera biraa dhaabadhu si jira afaan Oromoo kun si galuu dide. Mucayyoon nama biraatitu jala jira dhossee fudhachoo deemaa hiriyyaa kiyya irraa dhaabadhu. Haadha sabontu hin jirtu haadha sabontu osuma. Hiriyyaa keeti? Hiriyyaa kiyya. Anoo maal keeti? La hiriyyaa kiyya hamikati. Bareeda kalas taba. Akkas taanaan kaa durumaa jedhee baraan durumaa mee waa siimu maal jedhee arees. Aduun akil khayru min sadiqin jaha askan sirraan faamtu askan. Gataa ergine. Askan kalas tamaan bareeda dhiifama wajjin mana keessummaa. Keessa kan waame durumaa juwaa. Tamaam. Laal maal? Kalas tamaam amma kalas ajaa muhimmi si waame fitadhee mire. La kan waame. Ana ma bahuu deema amma laal amma deema. Laal kan waame. Naman deega. Amma anillee si wajjin deema. Eessa wajjin deemtu? Bakka ati deemtu. Ana ma mana bahuu deemu xiqqoo rafee ka'ee achi deemu deema. Asuma taa'ee si wajjin deemee. Kalas balbala footaa yaa'ee. Maaliif? Rafuu deemaa si jedhe. Bakka wayii deemna naa jetteen deemtee sa'aatii kan sabontu sanillee wallolallee qaban. Maal tolee bana yoo. Mudhatti isa irraa dhaabadhu buusaa sitti miira. Kalas fayyaduu isaa. Namni mana ofii illee nama dhali dhugeeta. Fayyadu. Eessa? Fayyadeen. Eessa deemu? Yaa kiti qoora kee. Namticha isaa. Ana fuun mana nama amte. Kalas sitti beekaman saamne. Yaadni kee kun sii ta'e moo siin taane? Yaa keessuuf ana roobuu samaa taa'e waa hedduu na eegala. Sirraan hin eegalu taa'e abdii. La eegali. Waan irraa tuulleen qabu barbaadne naa. Eegalii jennarraa eegaluu feetaa kunuuti eegali. Mana kiyya soomeeti miti rakkoo laala mana kiyya soomee waa siin hin jedhu deemu. La. Mana kiyya namni mana ofiitiin nama. Yaa akii jettu jedhu dhawu dullaa barbaada kunuuti dhawu feetaa haa. Kai. La la feete godhu. Aboo mana nu fa'i. Hin bahu maal bahu. Wanni karabbiiti. Mani akkana Musxafaa. Dhugaa mana kee Mani karabbiiti. kolfaa bishaan nama nyaata. La amma Wanti san irraa fagaadhu sitti Musxafaa. kama jedhe sanii amma walumaa gala nas hima. Garuu dubbii an siin jedhe kana haadha sabboontuuti bilbiltee akka tasaa hin ta'e yennaan Musxafaa. Jidduu xiyyaarteetti rakkina uumama. Haadha sabboontuuti wanni kan dhorsinee jira haadha sabboontuu waan kana ittiin himin sitti meera. Amma manaa bahuu dandeessa jechuudha. Yaa kee harkaan qabeellee kas yoo baase bar xiqqoo namatu waa namaan jedha. Qaanfi. Baasi kaamaa rakkoo. Qaanyi xiqqoo. Baasi kaamaa kun si bira jiraame. Maal dura nama amteemi? Hin deemna itteemi sana keessi. Kala sirraa fitee ajaa ta'e. Amma laal daqiiqaa 20 yookaan 30 rafee yookaan guyyaa lama sadii rafuu beeka. Akkuma ta'etti isa yookaan waa hedduu na eeggataa mire. Kanaaf immoo rafeetuma. Bahuu deema. Achi bakka duratti yoo ayyaa kai ayyaa. Aboo kai. Maal jedhe maal aboo? Bachuun adeemu fayyaan qabdani. Tamaan fayyaa qabaachuu. Garuu wanti isaan maddii deemtee jennaan. Haa kabajamtoota hordoftoota kiyya akkoo argitan ammoo waan takkuu yaadini waan takkuu irratti niyyatin tunatti laalata jechuudha. Abdiin ammoo waan inni yaadillee beekuu irraa galaanii. Wal jala tarte malee silaa osoo yeroo wayii taate harkaanillee wal qabne yookaan ammoo almuhimma walumaa gala nama irraa dhiifadha jechuudha akka argin jedhu. Anammoo garuu dura biraan kee irratti dalagaa waan inni jedhu laala jedhee dhiisee waamillee walumaa galaanii akkuma waan inni jedhu laaladhee walumaa galaan jechuudha. Keessaa guminni yaada inni garaa naa qabu yaaduma saahibbanuma kiyyaanuu saahibbanumaa qaba jechuudha dambaruudhaaf isa waame. Garuu ammoo akka abbaan yaadutti bubbeen hin bubbiftuu jedha warri doonii oofu. Yeroo takka gara jarra yaadan dhiiftee gara biraa yeroo jarri ooftu bubbeen ooftu akkas jedhan jechuudha walumaa galaan. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota kiyya garuu ammoo viidiyoo kana gadhiisamu. Direet godhaan walumaa galaan naaf akkuma tokko harkaa ta'e garuu kabajamtoota hordoftoota kiyya ammoo akkasuma gaduma dhiisa. Garuu ammoo waan jedhu na harkaa badee jechuudha. Waan ani itti yaadintu yookaan ammoo siin gargaaru deemi komametti badiin jedhinna. Jedhee takka fa'aana keessa dhufte malee ani numaayyuu namaaf qopheessa jedhee hagana loluuni. Namni gaafa taphaan akkana namarra nama bira dhaabatee yookaan akkana afaan namaan jedhe gizee jabduun dhufte ammoo jabama ta'ee argama yookaan walumaa galaan nama yeroo rakkootiif abdatanii fi kaan addaan hin beeksise jechuudha walumaa galaan. Anammoo hagasuu sun ta'e namni irra tareen adduunyaa jedhee yaadne almuhim saa khayriidha inshaallah baga ammoo anillee saahibban akkana abdadhee yookaan isa
Waamin jechuudha nu pirankii baga taate walumaa galanii Oromoo khayratan laayee assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isinitti illee dheeressee qophii kan gatummaa nu jintu tan galatuma horaa bula. Bye.